بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ألا وهي أن أمة الإسلام أمة لا تموت أبدا ما بقيت الأرض. يا مالك الملوك موتي فكين كمنه ربي دول ساتين دين كان نوف كنه الحمد لله دين هم دجالو سر بدا فمنه. يا مالك الملوك موتي فكين كمنه ربي دول ساتين دين كان نوف كنه الحمد لله دين هم دجالو سر بدا فمنه. يوغان سينو خرجتم بسم الله فارو ربي خيا الحمد لله ولنا كجلتي قررنا خاي نابقوتي مرادا مبكان نقهي ثم صلاته وسلام الله على حبيبنا ابن عبد الله وعلى آله ثم أصحابه تابعوت هندا ربي ولينقه هندا ولينقه قند دنم بفنه دين هند جالو سر بدا فمنه ونود من جرا الحمد لله ور والجالنو إخواني في الله جدون بمودا فافونا لله تربي فرينغاني تاتي سلاهي استنبيخو خيسن نمان بيخ غاي وجين حديثو نفقد إلهي حتى قيامتي فردوس تيسغاهي أصو أدن بهن ور وجين سينه دين هند جالو سر بدا فمنه. يا موتي موتوتا أنت ربي خينيا قريت ترتي سما فارساتينيا تنو هفتي بالله سما فدين كينيا يا خالق بيغو خيسا قبا خينيا سما تنو بيخا أكا غرا خينيا يا رحمن نفوري ati rakkoo teenya ol fuudhii nu geesse bakka yaada keenya wanni dhufneen irraa beekaa qophiin teenya seenaa goota dhugaa seenaa biyya teenya jaalatee qeebalee qubsiise diin keenya qubsiisi jannataa yaa ilaahii keenya masnoo jannataa san ni'amaa fakkii hin qabne diin hunda jaaluu sirraa badhaafamne. hedduutu laffee diin rabbii qubsiisuus kaanis lubbuu kenne baratee barsiisu irratti laffee dhaloota dhaalchisuuf fiildii garagaraa baree of qopheessu kaanis daawaa godhee hawaasa dammeessu hattaa kan barinis gumaanni taasisu ohooy miseensa diin tahee dhaabii gajjabeessu yaadaa fi qabeenyaan deeggarsa taasisuun hanga dandahetti gumaacha taasisu hunda isaaniitu rabbi haa badhaasu ooyiruu jannataa san miiraasaa baasu isaan haa milkeessu gooftichi olaane diin hunda jaalu sirraa badhaafamne. الحمد لله ثم الحمد لله فارو ربي قدا عدد لكم سان قلفتشو بربادا إسات نفاه دين سابريدان الحمد لله موتي درابودا دي والقه جرو الربي يهندا الرزقه إساه لابتو سيتيدا أبو بينا الدو دبي لاليدا أكدت أزقه دين الربي قدا إلها نقارا لافتو التوانفني دين دجالو سر بدافمني. يا مالك الملوك موتي فكي كمني ربي تلساتين دين كان نوف كنه الحمد لله دين هند جالو سر بدافمني. اوهوي كريو مرماري اجتو بباسي فارو ربي ملي خرمت نباسي إسا ديني خنان إفتي نباسي أنبياء الراكبي ربي اللي لنجيسي ودي نور خنا تجير ركب سيسي أنبياء كن كتوس خاني تدبرسي خنو كسر ربي الدنيا نوفسي أنبياء تغرو علماء دالتسي أنبياء فلمان الدنيا نوفسي جربي قبتي فادن غلاسي حال خنام كنو غري فاباني دين هند جالو سر بدافمني. وقان تاي غرو دبي قتين تلو وي علماء ربي جزاها خفلو
warreen si hubate walaaftu sillaalu warreen godaanillee firdawsi haadhaalu barbaacha diin rabbii ilmii tana dhaalu hawaasa wallaala ittiin tajaajilu oowwaa fi gabbanaa qalbiin kee hin laalu lagaa gaara baatan aduu rooban jenne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne ulamaa diina siinnu hafte irratti beelofte irratti rakkatte firii mukaa nyaatte qaamaanis daaroyte uffatallee dhabde hodhatte irbatte ohoy gidiraalee hedduu irratti qunnamte diinii rabbii kana har'aasii nafte garuu kakootitti garaan na laalate mee maalii biyyette yooniif na gaafatte ulama akkanatti diikana hambifte hawaasa hoogana lubbuun tookomatte ifiif hin baranne ilmaayyuu mirgite niimaa guddootana wayfirratti dagate aadaa yahudaatiin ilmaan guddifate ulamaa dagate irraa waan baranne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne wantiin kana kaaseef beekaa yaa ihwaanii waa'ee diinii kana hin beeku hawaasni diin keenya balleeysuuf rafeen beekuu diinni akkas ta'uun beeynu moggadhiifne diinni arra ilmi namaa maaliif yaadini akkami as gahe diiniin gaariin kuni akkami baratte mee ulamaan tuni seenaa isaanii barran olaaleysa kuni kottaa qorannu mee seenaa isaanii walii isaa barsiifnu akkaataa hundaanii kan diin hambisanii laaftutti hin hambifne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne hoy biyya tana keeysar rakkoon gurguddooni yoom sabummaa qofaaf tan nu rakkisaniif amantiidhaaf jecha beekaa nu dhiibanii sila akka jiraate hin jirre ihwaanii uy tokko hin jiraatu beekaa islaamnini fakkeenya fudhadhu gadaat seewwani diisaa rabbiin teeysuun dhugaadha dubbiini ajaa'iba qaba diin islaamaa kuni seenaa qoradhaa rorroo gaafasanii hanga haayileetitti gochoota isaanii waan bineensin tahin mudanne ihwaanii hunoo jira diinii wallaahi hin banne hindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne nuti ummanni islaama jedhamne mootummoota duraa keeysatti reedamne yaaddoon nu hammaate jiruun nu hadhaa'e jiraachuuf dhabamuu walqixxee nu ta'e abiyyootiin dhufuus maaltu danuuf ba'e Itoophiyummaa keenya shakkitee ejji keenya biyyan baa hawwitee as teeysee fageenya yaa maalikal muluuk mootii fakkii hin qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diin hunda jaalu sirraa badhaafamne jumlaan nu duguugee fedhuus nu ajjeesaa nuuf sadarkaa beekee jirrii foongeeysa diiniin rabbiin du'u namuma ajjeesa oromummaa islaamummaaf jecha nu doorsisan hawaasa nagayaa jumlaadhaan ajjeesa barri ati seewwanii garaana laaleysaa waan jirrii nu godhee miitamiin odeeysa seenaa teenya dhoysee tansaamu mul'isa tulluu hundarratti laali waan jaaransa bataskaana tulluu gubbaamu mul'isan dubbii wahii qabdi salaalimee keeysa jirri akkanatti tansaanii dagaagsa teenya nurra ajjeesa manneen amantiidha jaaraa huddummeeysa seenaa musliimoota baraa wal barsiisa seenaa ulamoota hulkaasaa mul'isa seenaa biyyattiidha baradhaa dagaagsa biyya ifii yaamuu jirri kaayyoon isaa jiraanni as keeysa jiruun maaliif duune diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne haganumaaf jecha waan biitutun taate amantiif sabummaa rorroon nu hammaatte dhaliin jalan koofaa fakkii yoo fudhatte amantii isaaniitiif qomoon toodhumatte akka galaanaatti diinisii horrifte hirribni siin qabu eeysoo yoo hubatte hanga har'aatetti wahii nurraa rafte duute seenu yeroo shilimsite tarkaanfii isiidha walloo jalqabatte humaanuman finne durillee waan finne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne ummanni hin beekne barseenaa ofiiti eenyummaa isaa irratti mirkanaawaa miti inni of ilaala biyya isaa keeysatti akka waan taheetti lammii lammaffaati seenaalee dabarte wallaaluu isaatiif seenaa hin hojjetu asirraa galaatii ummanni qorannoo seenaa dhuunfatanii ohoy to'annaa isaanii jala oolfatanii
waan jira rakkisu tokkolleen qabanii dhimma biyyaa keessatti yeroon ta'e isaanii jira qofaa beekaa warri murteessanii tanaafuu gaariidha yoo seenaa baranne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne biyya guutuu keessaas tanaafuu isaanii seenaa saba tokko beekamuu fedhanii waa'ee saba isaanii bakka ol kaasanii sirri jabeessanii guddisan isaanii seenaa gabaabaallee eegaa dheereessanii ololaan habarsan jarri hawwisanii akkasif barreessuun nuufis dhiheessanii akkasif barreessan seenaa dhugaan taane diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne mootummaan kaleessaas akkana hojjeta wanni godhaa ture kanaan wal fakkaata qaamonni taayitaa dhuunfataniis garta yeroo isaa keessatti wanni inni hojjeta akka ta'uuf godhee seenaa dhiheeffata seenaa Itoophiyaa haala kanaan garta akka fedhii isaanii jirri murteeffata akkasi qopheessuun kaa'aniif dhaloota seenaa biyyaa jirri akka barbaadetti fayyadaman itti seenaan taane diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne asirratti ani kan hin qabu dhaamsa seenaa teessan baraa ustee maatatteessaa jarri osoo jirtu jiruun si ajjeesa lammii lammaffaatti ibsi lakkoofsisaa akka wanta seeti dhalatti as keessa kiristaanummaa fi islaamummaan isa bakki irraa dhufte beekaa maddi isaa hundinuu alaahii naannoo jitu galeessa baharraa dhufanii Itoophiyaa keessa amantii lamaanuu kan biyya barsiisan koluu galtummaadhaan kan seenan as keessa maaliif nu fakkeessan baqannee waan dhufne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne yaa maalikal muluk nuti fakkii qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne ummanni godaansaaf Aksumi baqatan amantii islaamaa fiduudhaan ummata hawwal barsiisanii eekoluu galtoota jamaa sahaabota lammii araboota kiristaanummaallee warreen fide garta gamarraa fidanii Aksum seensisanii firminaatos janii maqaallee feenaanii abbaa salamaa kaasettaa birahanii baqattoota isaan jechuun yaamamanii sooriyaarraa dhufan baqattoonni kunii akkasi dubbiini asittiin dhalanne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne kaaba Itoophiyaatti jaarraa shanaffaadha barsiisan ummata kiristaanummaadha isaan namsa galii lakkoofsi hubadha lixanyuu giddusan warreen jedhamuudha giddu galeessarraa warreen godaanidha seenan jirri kuni kaaba Itoophiyaadha 4-5 takkatti warri qalbeeffadha lakkoofsa alaati akkasii hubadha dubbiin akkanaati maaddan baafanne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne garuu yoo kaafamu waa'een islaamummaa wal qabsiisuun kaasan barkooluu galtummaan kanneen babal'isan kiristaanummaa dhalataa Itoophiyaa tahee fakkeeffamaa muslimni godaanan karaa habashaati oluu galtummaallee as hirkataniiti hanga turan sana barsiisan amantii karaa biyya isaanii buddii galaniiti kun beekamee jira seenaalee keessatti sunoo akkasitti lachuu gamaan dhufne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne gariin akkas jedha fayyaanne sammuuni akka abbootiin teenya Itoophiyaanonni musliima simatan simanne isinii galtee nu godhuudha akkas jechuun isaanii kunis bu'aa garee ogeeyyotaatiin seenaa keenya fuudhee warra karaa beeyse akka dhugaatetti warra nuu seeneesse kun bu'aa isaaniiti jiraan nuu qabbeeyse seenaa teenya dhugaa warra nurraa dhoyse kaanis karaa beeyse kaanillee tureeyse seenaa Itoophiyaadha karaa fedhe dabse kiristaanummaa qofaa mul'attuu taasise seenaadha jechuudhaan tan jirri dhiheeyse eenyummaa biyyatti kan mul'isuun taane diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne seenaa Itoophiyaati jedhanii dubbatu afaan
afaan guuttatanii jirri waan qaanfatu seenaa Itoophiyaadha seenaa tamtu tahee kaaba Itoophiyaadha qofaat ta'e taa'e seenaan biyyattiidha yeroo dubbatamtu barreeffamaan illee yerooniif dhiyaattu kaaba Itoophiyaadha kiristaana qofaatu seenaa Itoophiyaatiin isitan kaafamtu mee naannoon biraatu maaliif hin kaafamne diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne yaa maalikal muluk mootii bakkee hin qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne takka naannoo kibbaa naannoo muslimaati wanni kaafamtuufe seenaalee keessatti madda diinagdeedha ta'uuf dubbatamti seenaa qabaachuudhaan eessatti kaafamte shartiin Itoophiyummaa walleen fakkaatti kiristaana taate guutu shartiisiiti mee akkam fakkaatti yoo akkanan taane diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne lammummaa Itoophiyaa fiikni kennameetiif irraa achi baaftee hawaasa biyyatti saba tokko qofaa irratti xiyyeeffatti waa'ee biyyattiidha seenaa mootummaatiis yeroo dubbatamtu mamiidhaan maletti kiristaanummaa fi bataskaana qoftii walitti hidhamuudhaan ibsamaa tureeti tumuu irraa qabii heera mootummaati caasaan maayibaasiidha mootummaan hundumti kan ummata bal'aa osoo hin tahinitti fedhii fi aangoolee bataskaanaa jalatti hogganamaa ture as jalaachiin baane diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne ummata muslimaa yerooniif ibsanii muslima Itoophiyaa jechuun hin ibsanii muslima Itoophiyaa keessa jiraatanii jechuun ibsaa tura wanni akkas godhaniif muslima Itoophiyaa keessummaa godhanii alagoomsuuf jecha galtee fakkeessanii akkan dhaga'amne muslimootatti abbaan biyyummaadha gochuu isaaniiti sababa kanaafi muslimootattaati lammii Itoophiyaa moo eessa biitii tootii gaafiin jettu haate qomaatatti taate hubadhu akkasitti wanni awwaalamne diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne muslimni seenaasaa dura awwaalamnaan hayyoonni jalqabaa warreen bare seenaa bifa ammayyaatiin laali dubbii tana hanga jaarraa torbaa hudha sadii seenaan Itoophiyaadha gurguddooleen tana jaarraa 700 seenaalee haganaa daarkee jechuudhaan fuutee awwaalamnaan beektoonni wal seenaa jaarraa dheeraa kana jechuudhaan moggaasan laal bara dukkanaa tanaan nu haasa'isaa laftuu hin seenaa arabiin barraahus jarri hin daganne diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne seenaan jaarraa sanii bara akkasii miti jarri hin wallaalle barraahuu isiiti galmaa'uuni beekan galmee seenaa irratti akkasiin barrooyte afaan arabaatti seenaaleen gurguddaan jira argameeti barnoota seenaatiin kan dagaage martii asii alatti illee jarri wal deeggarti ijji qurxummiidha maqmaaqte boodiirti bishaan keessatti jedhan wal agarti yaadaa ejjennoodhaan ilaalchiseeti kaayyoo isii hundaan jarri wallaallatti amantii iccitiin saniif awwaalamne diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne yaa maalikal muluk mootii bakkee hin qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diindiin hunda jaalu sirra badhaafamne hedduudha awwaalan duuba yoom dhokotti jirri nyaaran qabne jiruun nu awwaalti jabaa keenya jirri fuutee akkasii gooti hattoonni seenaadha seenaa maanu saamti ahmad giraanyiifaa jirri fiyyaamti ahmadun najjaashiin hin amanne jetti xinaatee gabbaate seenaalee sobaati gahee xiyye bahuuf kaniinan dhufeeti gurraan isin gahuuf seenaalee dhugaati hagaan dandeetti gargaarsa rabbiitiin isin sirreeffadha dogoggora kootii dubbisee funaane galmeewwan sanbarrooytee wajjiin afaan arabaatiin najaashii irraa qabee seenaalee isaati amanuu isaatis
يوجين جيراني دين دين هند جالو سر بلافمني تنا نجاشي دا هنو اتسني دين دين هند جالو سر بلافمني أحمد النجاشين قوت الإسلام بي إثيوبيا حسام بقاياما نجاشي بكانسا أساما جدما أساما ابن أبجر جتشون يا ماما نجاشين جتشونكم برمقا موتما إثيوبيا بلجي هنداني يا ماما أساما ابن أبجر صحابا إرقما irraa jaalatu mootichi alama hartokkoon taabi'a najaashii alama ijaan isin garree rasuula alama inni kan qeebale amantii islaamaa warra tolteef irraa akkaan islaamummaa qeebale islaamummaa nillee hin godaanne diin hunda jaalu sirraa balaafamne osoo nabiin jiru du'an najaashiini nabiyyuun rahmati muhammad amiini yeroo jalqabaatiif isaaf صلاتني صلاة الغائب بيان صلاتني دوتي نجاشي لا إساتي دفناني نصارى جدتي نجاشين دوناني نمني الرسالات وفوان جرف يعني صحابون نقاب درا برقودانني مدينة قدانا النبي الرحمن مدينة قدانا قاف خيبراسني الرسالاتني فقاتو سندفني دين دين هند جالو سرى بلا فمني نجاشين جنوخون إلما نقصاتي أبجر أبا إسا بلچا بشاتي إلماني زنكبو إرق نجاشيتي وبليسي أبجر أمي نجاشيتي إلما خود لما كبر الدليتي أبشان قابتكا خاتم مريقوتي يوني فمخاني أبجر الجسنيتي أبا نجاشينا قلبي فردوتي أنقو آغنينو بليس ساتي في المان باي قبا إني صورتيتي هذا بردو أنقون قاد المتامرين هلكن دفنيتي أبجر الجسني جرنا مناني دين دين هند جالو سر بدا فمني حبشان كسين أبجر الدين أمتي هلكن كيس دوتي أبجرين الجستي إرغني في ترتي جدودان دي بويتي أدير نجاشي بوتي في الرشومتي نجاشي نستيكا جيرين يفوتي أدير أمتاني جيرو إيغالتي أكان إسفتنا نجاشي نسقرتي لبيبا هازما تهيتي ملتي أمري أديرسا موهيتي رونفتي إرابك بوئي وهدو هجتي أما صدر كاسا حبشانيس قرتي خومي وجيانا أكا نرى نفني دين دين دجالو سرى بدا فمني حبشوني أما مريسي جل كمنان والله يدري شمود سودانا نتود راجيسي أبا مجاهنا مربي خجرا ديرو أكم تانا هند خنج فتو إفرا سودانا دبي مجاهنا أكم فراغونا والقرة نيتي أديرت دونان إساف دبتني أما دبيتنا أديران جدني نوالا ما بيانا إماني أجيبنا يقابي يا بابنا لبوتي نيرتي هدورا سودانا أدير الدبنان جرنا ماناني دين دين دجالو سرا بلا فمني أدير نجاشي هنو كسجديني وياشي ناتيسن سبو مالتاتني خلي أبا إسا دراجفتني الرئيس الجيسو وكمي يدني بيا بالرباسا بكا جفتني جاشي بشان فوتي بيا بافتي تاجر توكوتي فوتي غرغرتي تجارتي چفودي دوني دربتي يا ربا گلچوف ديمو ايگلتي دبمسي سوفيتي غرو همل کوفني دين دجالو سر بدا بمني تجارتي چفودي ديمين يا سامان دومي سيدوفي ولي روبو ديما من صاحب الحريف روبنيس جلقبما يرون روبوتوني هلكن كيسا غرتي أمين نجاشي دا أكا قبهيني من إسا ترى على قباناني إسا تقبوتي بخك قلبوتي ويانا ديرسا أجت راوتي إلى ولده هبشا رفتي ليس في ولده خير هبشا وسواستي هبشا يادويتي غري يا دهني دين دين دجالو سر ولا فمني
garii yaada kannee sayaa jira keenya numa beeytan isin eegaa biyya teenya mootiin isin bulchu akka yaada keenya mucaa malee hin jiru dafaa dhaqqabadha isin yoo qabaattan haajaa habashaadha ori'uu jalqaban barbaacha mucaadha namicha irraa bitee dhaqqaban ganaadha irraa fuudhan kunoo amma najjaashiidha rabbiin dandayaadha najjaashiin gochiifne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne yaa maalikal muluk mootii bakkee qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne waan rabbi sin fedhe waasin dhorku namni najaashii gurguran biyya deebisanii taaja moototaallee mataa isaa hidhanii ohoy siree mootiitirraa isa teessisanii mootii godhan kunoo najaashii isaanii namtichi najaashii isaa gurguranii isaan jalaa namne jala deebinaanii mucaa nan bitadhe maanirraa fuudhaniif yookaan haa deebisu waan hin biteenanii humaa siin kenninu namtichaan jedhanii himachuudhaaf dhufe tujjaarti jenniifne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne jaarri kun deeme gara mootii kutee najaashitti dhufe taa'etti dubbate yaa mootii jedheeni najaashiin dubbate wallee nu hin beeyne rakkoo isaa himate ani mucaa tokko magaalaa hin bite kenneefi maallaqa jirri naa kennite ana dhaqqabanii mucaan irraa fuudhe nallee dhorkatanii waaniin itti bite najaashiin sammaa jiratti dubbate kennaa mucaa isaa hadeemuun fudhate kana ta'uu baannaan kanaaf waan bitateen jechuu murtee haqaa habashootan laate akkasi kennaniif gatiin itti bite najaashi kan bite sa dubbii hin faamne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne أحمد النجاشين جتوني دادتا ما أخذ الله جدي الرشوة حين رد علي ملكي جتوني دبتا يرو الرد دفا قبو مشركوتا عادل ما نساء أسر ملتا موتي حكاتهم بيت ملتا ظلمين بشوني نجاشي حجتا غافن جولينا إرت راوتا ظلمي جب سيبته إرائي فيقتا تساتر دابين نما في سرفتا عادل نساء هنا أولنفوني دين هند جالو سر بدافمني موتي حكاتهون صدر كسيقوتي واني تنام فالله كلا سكارسيتي حقا قياماتي هم تودت بارتي مللكي فايلي فكي بنساتي مسكاد لي نياتو اي سفارون ساتي تهوليها تهو ilmoon buutii tanaaf ilmaanisee abbaasii faarsiti dhiifama naa godhaa karaan nama geeti ahmadun najjaashii yaadillee namaati Itoophiyaa tana maqaatti godheeti daarul hijratil uulaa jechuudhaan hin yaamne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne walitti dhufeenyi Itoophiyaa Islaamaa Itoophiyaan carraa argachuun beekama Madiinaa dursuudhaan amantii Islaamaa Makkaa kabajamtu ookaatee Islaamummaan amantii dhorkanii Makka bilisummaa irra wareegamte nafseen meeqaatamaa qubsiifte Itoophiyaan kafedheen rabbumaa akkuma ergame rasuulli aalamaa mushrikoonni Makkaa miidhan Islaamummaa meeqa ajjeesanii sahabaa ergamaa Sumayyaadhaan marfaa irra wareegamaa warri Bilaal faa meeqa kitaatamaa mootii nama miineen najaashiin beekamaa asitti godaanuu hayyamni kan namaa qubsiisa Islaamummaa najaashiin hin dinne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne Muhammad Abdullah akkuma ergameen Qureeshota Makkaaf waamichaa godhame tokkichummaa rabbiitti waamichaa godhameef gonkuman dhageenye jirris dide mormee karaa abbaa keenyaa lakkisnaa jedhame sahaboota irratti tarkaanfiin fuudhamee gochisuu kan isaan irra raawwatame gidiraaleen gurguddoon jirarraan gahame qoqqobbiin adda addaa jirarra kaahame ajajni nabiirraa akkanaan kenname diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne biyyattii sana keessa mootii tokkotu jira isa biratti eenyulleen hin miidhamu kanaafuu achitti baqadhaa hanga rabbiin haala itti jirtan kana keessaa isin baasee injifannoo gonfannutti
haala kanaan nabiin ajaja dabarsaa waggaa 5 ga'anii nabiin ergamuunsaa gara habashaadhaa jalqabuun godaansaa nama 12 yoo feete lakkoofsaa habashaa seenanii jiraachuudhaaf keessa shaabaanaaf ramadaan nagayaan dabarsan oduun doggoraa seenaan gurra keessa mushrikoonni makkaa islaamahuu isaa makkayyoo deebi'an baatii shawwaal keessa hoggaa makka gayan mushrikni namanne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne yoggaa makka gayan oduun doggoraa oduun soba tahuu mirkaneessan firraa gara makkaan seennu waliin jiran firraa abdallaa masuud fi sahaabonni biraa gara makkaa seenan hijiraa jalqabaarraa usmaan ibnu affaan warreen deebi'erraa hoggaa diimaa dhufe nabii rabbii